Pireezidaantii shanaffoo Keeniyaa baasuuf jiru filannoon biyyaalessaa Keeniyaa har'as gaggeeffamaa jira. Guutuu Keeniyaatti filannoon gaggeeffame kun as magaalaa daangaa wal irratti argamtu Mooyaaleettis gaggeeffamaa ture. Abdirashiid Godaanaa jiraataa Mooyaalee Keeniyaati. Anasuma magaalaa Mooyaalee kan Central Ward kan jedhamu achi filadhee deebi'ee jecha. Wanni rakkoo tokkollee hin jiru. Magaalli kun boodariin jiraatu malee lachuun maqaa Mooyaalee yaamama. Kaanis achi deemaa gami keenyaallee garas dhufuu hin danda'a. Goma wanti dhamin jirtu nagaan wal keessa yaa'aa jira jecha. Keeniyaaleen akkuma dura garaan dhufaa jira. Itoophiyaaleen akkuma silaa achi yaa'aa jira wal keessa yaa'aa jira. Wanni rakkoo tokkollee hin jirtu, wanni boodaan hin jirtu, lafti nagaadha. Akka armaan dura walitti bu'iinsa hin eegnu kan jedhu Abdirashiid namoonni nagaaf bakka yaa kennan jechaanis dubbatee jira. Filannoon hin dhufti hin dabarti. Uummanni garuu walumaan jiraata. Yoo bu'aan feet ka filannooleen kabataate nama filatamsuni bulchaa keenya jennee tamannee adeemnu nagaan akkuma durii waliin daldalanne nagaan akkuma durii waliin siffannee adeemnu ta'edha namni naannoo isaa nagaa eegamuu malee waan jedhaate. Obbo Gufuu Gurraachaas jiraataa Mooyaalee Itoophiyaati. Filannoo kana duuba warri filamuu qaala'insa jiru nama miidhaa jira jedhan irratti illee hojjechuu qabu jechaan BOF himanii jiru. Uummanni kunni uummatum tokko kabalee dhalate namni filannoo kan barbaaduu fi bu'aa dhuunfaa fiitiif jecha uummata waliin buusaa turanii wanni sun akka hin taane uummata akka ofirra eeguu jedha. Rabbiin nagaan nu dhufu jedha. Beellilleen baay'ee labsimee jabaatee jira. Kanallee Rabbiin nam gaarii nu baasee nam uummata kan gargaaru kan uummata yaadatu. Rabbiin nu dhufinnaan jedha. Uummata garuu nagaan akka waliin jiraatu nagaa dhaamaas uummata. Bulchiinsa aanaa Mooyaalee kan godina Booranaas haala jiru bulchiinsa Mooyaalee Keeniyaa waliin ta'uudhaan hordofaa akka jiru hime. Obbo Jirma Bilisoo bulchaa aanichaati. Gama keenyaan ammoo rakkoot uumamaa jedhu waan jedhu hin qabnu. Gama isaanii kan isaanii beekaa nu ammoo gama keenyaatti rakkoon achis uumamtu. Gama keenya kan taree biyya Itoophiyaa keessatti akka hin geeggeeffamneef tokkummaan uummata keenya kan kaafne qaamolee nageenya kan qindeessine yoos rakkoon achitti uumamtes gama keenyaa ce'uu akkasiin hin dandeenyee fi gama keenyaatti nagaan haaraan uumamee akka uummati nagaan jiraatu gochuuf hojjechaa jiraachuu warras waliin hidhanne filannoon kun karaa nagaatiin akka milkaa'uuf hojii warri hojjetu deeggaruun gamsutti dabarreessu sun ta'inu armaatti waan jira waliin hojjechaa jirra. Obbo Jirma jiraattonnis ta'an warri filamuuf dorgoman nageenya akka dursaniif gaafatanii jiru. Bara hojii gaarii abbaan dabrees kan injifates kan injifames haal nageenyi isaanii eegatanii biyya akka filannoon nagaan xumuramtu erga dabarsaa fi